Yooyyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqa baga nagaa taatanii jecha mana kanaaf haara kan taatan please like subscribe gochuudhaan mata kiyya ta'a jechuudha. Eegaa viidiyoo obbo Abrish qabannee dhufnee jirra jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa hermiin gidduu keessaniitiin bahaa atis gara mucaa keetti garaadha manaa keeshee jalqabaa ishee kaleessa wajjin lafaa kaatanii waan hunda waliin dabarsitanitti deebi'ii jettee kaleessa guyyaa kaleessaa egaa akkas jettee Abrahaamitti dubbattee turtee Abrish yeroo sana ani siin je'eera ani isheettiin deebi'eera jechaa ture. Egaa har'ammoo waan haaraa qabatee ufee jira akkuma argitan Tsiggeera Dafaana ufee jira jechuudha. Ugaa rabbii kana mucaan kun garuu rakkoo qaba. Sammuusaa nagaa miti maaliif yoo jettanii amma guyyaa kaleessa galgala hermiin akka kana yeroo boossu yeroo akkas cannaqamtee viidiyoo waan hojjettee har'a garuu inni deebisee dubartii biraa qabatee gaafa ufu maaltu isinitti dhaga'ama? Ugaa rabbii kana maaltu isinitti dhaga'ama? Dammoo mucayyoo kanatti maaltu dhaga'ama je'ellee yaadu ilaala kaleessa galgala mucaan abbaa mana haadha manaa keejjuu walitti araarame jettee adda baana jettee inni garuu dubartii biraa ammatee ufe akkasii bakka wajjin Abrahaam jechuudha. Dubartoota cafacafuudha jechuudha dhugaa rabbii kana. Dhugaa rabbii jecha nama absiisa wajjiinsaa jechuudha. Wajji inni hojjetu like waan je'anii dubbatan nama absiisa bakka. Ugaa kana ala maalifi maal ja'a maskii namni akkasii maal ja'ama dubartoota akka wayyaa uffannaatti qaqayyaruu jijjiiruu maal ja'ama waan akkasii. Rabsuma ugaa rabbii kana hermeellaan guyyaa kaleessaa murtoo ishee murteessite murtoo baay'ee dasraba jiru murtoo baay'ee namatti tolu maaliif yoo jettan jireenya ishee gara fuulduraaf ishee fayyada murtoon kaleessa murteessite hermiin. Abrahaam yoo ta'e dubartoota qaqayyaruu malee jireenya isaa seeraan jiraachuu hin beeku. Kanaafiyyuu mucaan kun immoo hamma yoomitti akka kanatti gubatti hamma yoomitti mucaa kana faana akka kanatti dubartoota ufanii isa faana footoo ka'an dubartoota isa faana ufanii viidiyoo hojjetan hamma yoomitti ofirraa ittisaa hamma yoomitti ofirraati ariyaa turtime. Isaayyuu qofaa ishee inni gargaaree miti. Ishee bichaan sin jaala'a jettee ishee bichaan sin jaaladha sin kabajaa maali jettee ishee bichaa ja'a malee guyyaa tokko inni je'ee ni beekaa afiqrishaaloo je'ee beekaa hordoftoota kiyya. Kun ijoollee namaatti dhugaa rabbii lubbuu isaaniitti taphachuu waan akkasii jechuudha. Lubbuu isaaniitti taphate gurbaan kun mana seeraatti iyyachuu qaba. Mana seeraatti iyyaatee dubartoota cafacafeef jechuudha. Dhugaa rabbii kana kasasamee hidhamuu qaba jechuudha. Innaa garuu ammas taanaan zooroo bakka gara ruutaatti deebi'ee jira amma. Maaliif yoo jettanii Tsiggee fi ruutaanii baay'ee walitti hiiqu. Dammoo Tsiggeen miinzeedha mitiiree ruutiyyeef kanaafi walitti araarsiti jee yaada hordoftoota kiyya. Abrahaamii fi ruutiyyeen yeroo dhiyootti walitti araaramanii na argitu mana tokko jiraachuu danda'u. Yookiin immoo diraamaa biraan itti fufuu danda'u. Akkuma kana duraa amma immoo Tsiggee faana itti fufuu danda'u. Tsiggeenis isin jaalladha jettee booddee akka kana hojjechuun isaanii oolu viidiyoo. Dhugaa rabbii hin beekamu kan isaanii beeka wal keessa fu'u. Jireenyuma isaanii wal keessa fu'u ifan godhanii maal akka ta'e hin beeku ani. Bichaa rabbi waan hundumaaf iyyuu hermii rabbi nagaa ishee faalaatu dhugaa rabbii murtoo ishee murteessitee murtoo sirriidha waan ta'eefi ruutiyyeenis immoo egaa gara fuulduraatti wanta ishee eeggatu hin beeknu. Batalayyuu waan akka ruutiyyee miidhame hin jiru. Cirraasha hin jiru. Shamarran keessaa shamarranii Abrahaam jaallatan keessaa kan akka ruutiyyee miidhame hin jiru. Dhugaa rabbii kanaa hin jiru. Tokko ji'aatii kaasaatii ilaalaa ruutiyyee irratti shamarran meeqatu ufe. Lakkaa bira ga'a viidiyoo isaa keessa jiru. Dhugaa rabbii kana rakkaa bira ga'a. Ijoollee qaqayyaraa ture ishee irratti jechuudha. Even kanuma keessaa gaasheen gisee meeqa araarse abbaanii Abrahaamiif ruutiyyee gisee meeqa araarse. Buziyyeen fa'aa kuniyyuu araarsuuf baay'ee yaalaa turani. So mucaan kuni
dhugaa rabbii kanaa akka ruuttaa miidhe nama miine girruuttaan jabduudha kuftee hin kuftu jechuudha. Ulfataatee koo hermii qabatee ufee akka ishee intini jechaa ture argitaniitu yeroo ulfataatee turte jechuudha. Batalayyuu gisee subscribe kuba 400 galee kabajamaa fi ture argitaniitu ruutaan ulfa dahuu jala nama ga'e. Gini viidiyoo ishee faana hermii faana bishaan daakaa baardaar deemanii bakka viidiyoo gargaraa hojjechaa turani. Kabbaadidhaan akka ruutti miidhame hin jiru. Har'ammoo shurrubbaa dhaatee ufeera wiggii aanii seexana barii fakkaatee ufee. Ay hordoftoota kiyya dhugaa rabbii kana ammoo egaa har'a viidiyoo nu gadhiisuun isaaniin oolu Tsiggee wajjiniin akka isaan dhufanii. Tsiggeen immoo takka ishee naannoo ji'a tokko yookiin naannoo ji'a lamaan tokko akkuma kana naannesiitiini sana booddee gara ruutaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Bichaa waan akkasiidha amma gara fuulduraatti kan jiru. Rabbi bichaan jireenya gaarii isaaniif haalaatu dhugaa rabbii kana ruutaa fi isaaf rabbi jireenya gaarii haalaatu maaliif lafa waliin ka'anii mucaallee gidduu isaanii jira waan ta'eef ani Tsiggees akka fu'u miti hermiis akka fu'u miti Abrahaam ruutaatti deebi'ee ruutaa faana jireenya isaa bakka jireenya isaa sirrii normaalii beektu miti jireenya abbaa manaa fi haati manaa wal faana jiraatan isa viidiyoo qofaa utuu hin taane bakka normaalii jireenya bareedaa akka jiraatanii hawwiin koo maaliif yoo jettan ijoolleen kun lafaa kaleessa kan ka'an waliin guddatanii gaafa walitti ufan firaashii tokko malee hin qabani beektu miti gaafa ruuttiyyeen haadha ishee abbaa ishee dhiistee deemtee isa wajjin wal fudhatanii badani firaashii tokko irra ciisaniitu akkan isaanii jireenya haajanii jammaran sooyoo amma walitti deebi'anii jireenya isaanii jiraatan baay'ee namatti tola jechuudha. Egaa yaanni koo kana fakkaata. Abeelaa fi Maartiinis immoo egaa Maartiin amma Abeelaa babbalaa jirti. Dhugaa rabbii kanaa immoo ijoolleen kun waa qabdi maaliif yoo jettanii Hermii fi Maartiin maal taatanii irri biyyan jiruu dhugaa rabbii nama bakka isiniin jaalanne nama isiniin barbaanne maal gochiiski akka kana faana rakkattu hindee maalidha dhugaa rabbii kana amma Maartii mucaan kun yoo si isee maaltu sittafammee dhugaa rabbii kana inni kan jiru mucaa ishee kana jaalladheen jira jalqabumayyuu nuti wal jaalannaa jalqabumayyuu nuti wal faana turre jechaa jira iskeet immoo maal gochiif aqxee gidduu isaanii galtee anaan akkam goota anaaf hababaa laachaa turte normaal noo hababaa hindee hababaa jilbeeffatee siilaatuunsaa normaaliya Abrahaamikoo haadha mucaa isaa isee miti aqee kan inni jilbeeffate qalabatii godhe Hermii fi anchi dammoo hababaa boossaayii jilbeeffatee koo qalabatii kan go'ee jira isa jilbeeffatee hababaa siilaatee boossa haadha mucaa isaa mana kaa'ee ufee mucaa dubartii biraa faana kan akkas ta'aa ture jira Abeelikko siif hababaa bichaa siilaate as bahee sin jaaladha afaqraalloo hin jenne sinii galee kan kee immoo baay'ee dabbarayyuuti dhugaa rabbii kana bakka jireenya mataa keessanii jiraadha maali yoo akkas ta'e malee birriin hin argamu yoo akkasii ulfina keessan gadi xiqqeessitan malee birrichi hin argamu dhugaa rabbii kana kabbaadiidha bichaa hordoftoota kiyya dhugaa rabbii baay'ee ulfaata akka kanatti jechuudha. Akkuma argitan gidduu kana egaa Abeelii hin barbaadu jaa isheen immoo sin barbaada jetti warri kun amma lama wal jaalannee jirra jechaa jiru. Rabbi jaalala dhugaa yoo ta'e rabbi ittiin walitti sinaafufsiisu jenna. Abeel garuu dhugaa rabbii kana hin beeku. Baay'ee Abeel namni jedhamu kun kabbaadiidha amalli isaas kabbaadiidha hojiin isaas kabbaadiidha beektu ruutiyyeedhaan akkam akka gochaa ture jechuudha. Naa bicha rabbi jireenya gaarii isiniif haalaatu jenna. Hordoftoota kiyya yaada qabdan yaada keessan bal'isaa kaa'a shamarran walaa deeggarru dhugaa rabbi ani Hermiin deeggaru akkuma beektan garuu immoo Hermiin akka miidhamtu hin barbaadu
ruutii miidhamteetti miti dabalataan immoo heermiin akka miidhamtu yookiin immoo shamarran biraa akka miidhaman hin barbaadu jechuudha. Kanaaf murtoo heermiin murteessite murtoo sirriidha. Ruutaa fi Abiraam walitti deebi'an warri jettan like subscribe godhaa. Heermiinis immoo dhugaa rabbi kana nama ariifiisaa faana yoo hojjette